Fuula FB falmataa butaa alaamani nama isaanii xiqqaa guddaan jaarsaaf jaartiin kan mana keessan teettanii hordofaa jirtan haadha kunoo uummati Gujii kun gadaa sadi qabaa gadaan isaa kun uraagaa maatti hooqu akkuma san immoo galabaa babadhaa qabaa akkuma san dargaggeettiin aadaa yeroo oduun fuudhiniin dura akka uffataan qabanii gaafa immoo fuudhanii akka uffataan qabanii intalta doo yeroo miin dura akka uffattu qaddii ka jedhu san gorgalgalana eegadhaa siniin jedhee ture amma tokko lama jedhee sinii dhufeera uragaa sin godhu waan ture ureesin fullaasu goro doolaa sin godhu ilmaa nama sa'aan xiqqaan goreetis asin nageessiniin jedha inni guddaan immoo kallattumaan gara waa'ee aadaa Gujiituni waa waaqaati keessan qorattee bira ga'uun ulfaata akka malee sababni isaa waan guddaa waan ta'eef anam isuma xiqqaa sinitti himaa hordoftoota kiyya keessattuu namoota guddaa wabe kaya dan kopi fadde ture bilbilalle ya la ture argachuu dandeenye interview anarraa doon ta'in nama sarra dubartii guddoodha nama sarra nama aadaa Gujiitan sirri qorataa tureedha isa wali haasawaa turta sila isini tafita ture isa argachuu dandeenye amma kallattumaan waa in beeku sinitti taaniif immoo keessa commenti karaa ergeera dhaggu oltan jechuu barbaadeeti akkuma san galabaa hoqqu intatti durra odoo heerumii akka uffattu qatti adduma tanaani waa isinitti himu barbaadu artist caaltuu buutoo artist Zinash Lole sirritti akka hoqqu akka maatti akka uraagaa intalti heerumin akka saatti uffatan sirritti itti sirbaneeran jechuudha. Fakkeenyaaf caaltuun sirba yoo boore jetturratti wayaa isiin kaatte suni uffata dubartii hoqquulle maattiille uraagaalle uffatanudha uffati sun akka bifa tokko qabu. Amma immoo adichin yeroo me'ee bokko amulu isa adin aga kan kirri wayi to dareeran sun yeroo heerumaa kaate isa keetti ficee hidhatti badhattee uyosaa si kadhutti iltinu namatti dhaabatu jechuudha. Artistoota kun lama sirriitti hojjetaneera. Caaltuunis Zinaashis fakkeenyaaf sirba dhiyoo tana baache keessattuu bulee waraarra jechuudha sirbite gootumaan guutuu eedde sirba durra uraagaa adoo heerumii wayaa isaa uffatan nuti immoo amalli keenya tokko wayaa ta'e namaa kennuu jaalata. Fakkeenyaaf uffata do shamarran uraagaa uffatan dur uraagaa uffatu mucaa uraagaa uffatu hakka shamisi akkanarra qabu kun nuti amma artist gosaa ittiin sirbe nanticha Itoophiyaa jirtu inni kiyaata ittiin sirbe nuti lakkin hagamma angafa Gujii kallacha Gujii uraagaa qofa harkaa qabu waan kenna nama dhiisuun qabu shaashii amma hidhatu jalqaban tana shaashii amma dhutte maqaa isii boondii jedhama birii lamaan bitanti dur intala bakka boru heerumaattutti dur bitata hokkuu keessa beekama jechuudha aadaa Booranaati shaashii aadaa Booranaati miti ha aadaa Gujii keessallee dubartii hokkuutti heerumte bitata jechuudha. Intalti Gujii ta heerumini mataayyuu hidhattu waa mataarra lenkeattu farra. Yaa hiitte gallakitte deenti ficeetti gootee deenti yookaan sadii allaan dhaatte qunxaaree godhattee deenti malee mataa kana mahidoon kulle farra hin godhatamu jechuudha. Inni biraa kamaatti Zinash ittiin sirbiteet fakkeenyaa sirba shawayaa sirratti olura reesi ilmachoo bakka jedhu bakka minjaloo bira teettee ijoolleen shamarran akkanitti wayaan babarruun sun itti aansemu isin ergeera tokko shinshini jedhama isin kun warroota heerumin inni uffataa jechuudha. Uraagaaf maatti gidduu amma aadaa Haloo Mokkonnaa jedhamee amma bahe kun gadaa Haloo Mokkonnaa jedhamu kuni maatti yeroo heerumaa kaatu durri Gujii ha uraagaal ha maattiil ha hoqquulle akka durra Haloo Mokkonnaa san ta'eeti jechuudha. Kana dhadhaa akkana godhattee sirri balqoteeffattee ficee gubbaan dee'iche bakka akka irra lola'u kana teettee allaas ilaalti. Morma isaanii allaa akkas godha bakka hime. Akka malee nama gammachiisaa jechuudha. Gidduu maatti gidduu isaan jechuun maatti odaa adoolaa gidduu kaka'an. Fakkeenyaaf akka san ta'e marti isaa na marti dhaqee akka durra Haloo Mokkonnaa san ta'e hundi isaaniitu yeroo gabaadha. Amma hawraagaa isinitti himera yeroo gabaadhattu isinite ani isinite mudhisu baadhu wannarra isin ergeera commenti ke jalatti uraagaa maatti hokkuu jedhe isin ergeera ashero gabaadha tokkan uffatte Zinash irratti hojjettetti kana dolaaltan fakkeenya sirba si bareedaa tokko jira sirba dhiyoo tana baache yo gaafa jedhu mucaan gaafa jedhaa dhufe morma si jala bayende kun dargaggeessi Gujii akkas uffata dargaggeettiin Gujii akkas uffatti. Amma falmataa waan kana maafaasa'ee yoonaan jettane an durra heerumtee fi ta heerumee adda baafachuu matti sittee ilaalta malee hin dandeenye marti isaanii bijaamaa akka uffatanu bijaamaan kun aadaa mootii
sila dubartiin go heerumaan ulfa diqqoo akkatti ho'inee uffachuu danda'an ijoollee shamarranii an bijaama kana faa godhatanii de nu lallatu waan nu lallanne maaf nu barbaachiseedha gaaffiin kiyya guddaa isaa kanaafu hamaatti akka maatti hawokku akka hokkuutti hawraagaa akka hawraagaatti hawokku amma sinitti meera keessattuu kabbaa gadaa hawokku amma roobalee kana wali ijoolleen sun aadaa beeksisuu dhutte warra garee olomaa waliin dhufe keessa tokko komentii isirii erga komentii kee jala laalaman akkanatti abbaa gadaa hokku jala teettee kaatisu durra hokkuutti akkas uffata durra hokku durri gujii walumaa gala mataa hidhattu ammalee naa qabadha mataa hidhattu durri hokku akkasa uffatti hamaatti caaltuun sirritti hojjatteetti jechuudha caaltuun zinnaashii hojjate zinnaashi keessattuu gaafa sirba shaboyaasii itti aansee ammoo gaafa mi'ee bokko dhuttullee sirri kiyatteetti jechuudha akkas uffatan jala jala maatti hokku jedhee isinii barreessa ijoolleen tin intalti dureetti jedhamtu keessattuu barattuu yuunivarsiitii dillana fakkaata baay'ee sirritti maatti teeto hojjettesi footoo abbaa gadaa miidhagdu fa wajjin kaan ka duraanii jechuudha kaan akka malee bareeddeetti hojjetteetti so maatti fakkaatti hojjetteetti akkasi maatti uraagaa hokku gaafa heerumtu durtuun gaafa heerumaan qophoottu isinii erga akka durra haloo mokkonnaa san ta'e hundi isaanii walta dachanii nanni bakka boru bayaaru dhadhaa bitte dhadhaa duruu mana ifatanii baanii shittoo bitatanii sendilii sikkatanii walta dachaatee bakka shanoo waan qaddu boondii walii kennanii jechuudha kanaaf irratti akka san ta'uu qabna akka san uffatuu qabna awwaasha ku qaba dhiiroo hordoftoota fuula FB falmataa butaa gaafa mee bokkoo dubartii gurguddoo dhaggetanii tan gaafa dubartiin gurguddoon sun dhabante nama ammaa akka san ta'ina bijaama duudee namuu bakka waa koppii qophii dhaloonni kenna ammaa kun dhaloota waraggee dubbatu adoon qoratin dhaloota waraggee dubbatu adoon dhaggin wanni dhagganee dubbata waa lolaa qofa gujiin durii waan ganama dhaggu saatii sadii dhaggu saatii 12 faroon dhagaa dhaggeelleen dubbatu ganaa guddaa qoratee haasawu nuti nama akkasii ta'uu qaba nuti akka san hojjetuu qaba dhagqodhe dhageenne dhaggine qorannee odoo dubbannee gaarii sababbi isa qorannoon sun immoo ragaa qaba guddaa gaafattee gaafa nama dubbattu illee ta'u nama dhaggee waa dubbatu lola waan darraati lola lola akkas ta'e dhaggete haasot gaafa na bira mee lola sallaale dhee hin jiru kanaafu waan mara faana baqatuurra teena jabeeffatu aadaa gujii jechuuni adu hadhootu liqinsaa waa waaqe gubbaa gan nama kennee jechuudha wana me amanu qaba aadaa gujii jechuun nama sodaatu nama ilmee kabaju nama ilma fiinyaan nama uumaa waaqaan jibbin nama ku ebelun jen nama ku akkanan ka ifirraa heessin haadha abbaan kan ka haadee ifi jala keetee obaasee intala kenneefi lafa kenneefi kana jechuun waa waaqa hojjetan jechuudha kanaaf dargaggeessi keenya ijoolleen shamarranii uffatan irratti surree keetun akkamii keedhee bijaamaaf ta'a kun siinoo akkasiin bareedu dhaggitaneertan zinnaashi faasti caaltuun faayiroo barittiin keetanii sirbanu waan durri dukkattu jedhaa isinitti hima jiran ijoolleen shamarranii akkasii qabadha sirbiteetti amma baay'eesa durri walii galaa keetan dhiirtiin laguma sanii jechuudha magaala biyoo heeyoo achi wayaa isiittiin keettee sirbite suni aadaa gujiiti wayaa aadaa gujii immoo dabarsanii nama biraatiin kennina amma shamisi akkana turree gadhiisan komentira dhaggitanii ijoolleen shamarranii illee keetti dhiirtiin illee keetan warri heeruminii waliin fuudhin ganaa wal fuudhuuf deeman isaan sana nama biraa naannoo amaaran marroo isaan keetan akkana dhaneefi miti warri nurraa dhaggee keete warri duruu namarraa waatuu jaalata amala isaaniiti waan ta'eef shaashii immoo ta'amma kun amma eessaa jalqabaneera gadi kun gallabarraa kaasanii hagasii girjas cembeerraa kutanii oddoo ragaa jechuudha miciicaarraa kutee girja gadi bu'ee akkana deemu shaashita maqaa isii boondii jedhatama birrii lamaan bitan nama ebanee bitan beeka 1996 haatiti nama ebatteettu beeka birrii lama maqaa isii boondii naa biteranii amma deebitee gadaa roobalee keessa waa akka addaa dhagge'a gaafa baalli fudhan dargaggeessu ulee dur fuudhaa yeroo markaa qaba hororomaan guddoo qabate akkasi deemaa qaamna jechuu barbaadeetti hordoftoota fuula FB falmataa buta kan komete yoo dogongorteettedha garuu dargaggooti ta'e waaqa sodaadhaa jedhaneef hin jedhina dhaggitaneef illee dubbatina qorannee kaleessa flash gara duubaa deemu kaleessa akkan ture akkasitti du'aaswaa deemne garummaa guddaa qaba jechuu barbaadeetti hordoftoota fuula FB falmataa buta ogeessa kaameraa kiyya Oromiyaan ta'u Oromooti gulaalaa waaqa addaan nun baasanii ayisin jaaladha yorraa goree raadhinatti himaa ansila keessummaa qopheeffadhee ture argan naannunne gaaga isaa dhufutti immoo antana beekaa taan komentii isin fi ergaa yoon beenne gaafatu yoon beenne yoo gaafatan rakkoon qabu malee marroo yaada ofate inni beeka gaafa hin beeku namtichi eenyu qorate eenyu radda jira eenyu rafuute eenyu namni sun beekuu kan
waan ta'eef kalee harkan ture nuti immoo abbootii teenarraa wadhaaluu kan ardaa gujii eeguu kan aadaa gujii eeguu kan diqqaa gujii eeguu kan waaqa lafaa samii uume immoo sodaatuu kan kun immoo ifa jechuu barbaadeeti galatooma torba walta